qabbanooftanii jirtan gootota qilintoo keessa jiru eessa keettanii qabbanooftanii cal'istanii jirtanii maali murteen isin murteeffattaniitiin gootota qilintoo keessa jiru dagattanii cal'istanii teettaniitiin asii caawutaa biraa asii ajandaa biraa Ahmadiin aloo shorxan nu fiichisaa jira. Rabbi sinaa eegu warra qabaa ammoo rabbi sinaa tiksu rabbi tika ofiitiin sinaa eeggatu jarri qabaa waan irraa dhaabbattiin qabdu iyyuu rabbi sinaa eegu obboleessa koo qaalii. Ajandaa biraa baafannee jawaartu bahe moo baqqalatu bahe moo dhugaa jawaartu dhugaa Haacaaluutitu argame moo dhugaa gootota qilintoo keessa jirtuutitu argame moo isin Oromoo maaliidhaaf hayyoota qilintoo keessa jiru dagattanii adda ajandaa biraa bifa haara waan jabbiloonni kuwwan illee warroonni manqara suuraa gootota asirra oofanillee cal'istanii teettanii jirtan maaltu isinii bahe maaltu isinii argame kana naa himuu dandeettanii abiyyitu jawaariin famana hidhaa keessa isinii baasa isiniin jedhee wilii isinii galemo qaalii isinii galemo abiyyitu dhugaa Haacaaluu Hundeessaa isinii baasa jedheetiin gumaa Haacaaluu Hundeessaa isinii baasa jedhee waadaa isinii galemo waadaa isinii galemo isin Oromoo mee maalumarra jirtan waggaa tokko kana keessa manni keenya manuma boochaa qofaadha nuteenneetuma imimmaanuma qofaa cobsuudha goota qilintoo keessaa baafachuu hin dandeenyu gumaa gootaa baasuu hin dandeenyu nasabara ispire dhiifama isiniin jecha bara baraani ufii yoo guddinnaa hoomaa geena yoo guddinnaa jechuudha hawaannisa caalla yoo guddinnaa ammoo jechuudha kanniisa caalla jechuudha kanniisa ufiin jedhaa jirra garuu dhugaan Haacaaluu Hundeessaa nu argamee jira goonni diinni lafan boolla nuu gadi fageessee nuu qotaa jira malee ammallee isin ammoo Tigraayin jala Tigraayin bobaa Tigraay jala seentanii ammallee boru daawun ammoo Tigiree daawun wayyaanee jechuu deemtani malee isini bara baraan gumaa goota keessanii baafachuu hin dandeettanii goota keessan ka lubbuun jiru tiffachuu hin dandeettanii wallaahi billaahi jechuudha naafxanyaan adha Haacaaluu Hundeessaa adha onnee teenne nu madeessee keessi kenna nu madaa gaafa inni interview dhufeeti mililiki naafxanyaan addas diina Oromooti boros diina Oromooti kaleessas diina Oromooti jedhee qubaraasee Oromoodhaaf ammoo wareegameetiin jedhee naafxanyaan Haacaaluu naa du'u jedhaa turte uduuka haqlii qabdaniiti usuuka waa nama dhaqqabdaniiti gaafa naafxanyaan Haacaaluu Hundeessaa haa du'u jettee Haacaaluu dhaadataa turte sani Haacaaluudha eeddoo gootanii Haacaaluu Hundeessaa isa baraarachuu dandeetta rabbii gaditti jechuudha Haacaaluu Hundeessaa rabbiin sababaadhumatti godhe malee akkuma rabbiin itti duuta jedheen garuu duuti Haacaaluu Hundeessaa mataa nu qabachiisuu dadhabe akkanaan kaayyoo Haacaaluu Hundeessaa galmaan geedna akka rafaa jirru kanaan akka diina jala fiigaa jirru kanaan akka tiippellee fasiin baate jedhaa jirru kanaan akka abiyyi akkana jedhaa jirru kanaan Oromoo haala kanaani kan du'e gumaa baafannee haala kanaani kan jiru qilintoo keessaa baafachuu deemna hayyoonni Oromoo naa hima hayyoonni Oromoo naa hima maal irra jirtan hojiin keessan hojiin isin hojjetaa jirtan maali hojiin isin hojjetaa jirtan gootota Oromoo qilintoo keessatti akka isaan wareegaman barbaadaa jirtanii gaafa Jawaar faduute Jawaar fa'a hin booyinaa Oromoo rabbiin ammoo akka keessaniif asiin nuuf hin geenne akka abiyyiitiif asiin nuuf hin geenne tiksee adha asiin nuu ga'ee jira garuu abiyyi boolla gadi fageessee isinii qotaa jira biyyattii san kuffisee kufaa jira abiyyi kufee biyyattii diigaa jira garuu hayyootiin kenna maaf jara kana abiyyi diigamaaru abiyyi kufaaru faana maaf kufanii maaf hayyoota kana tokko taanee maaf hin baraaranne karaa nu baasu keessa filachuu qabna dhiiroo daandiidhuma kaleessa Jawaar qabsaa'e sanii yoo isin milkeessa qabsooftanii hayyoota kenna baasu takka daandii marroon bosona keessa jiruun qabsooftaniitiin qeerroo wareegamaa jiru qeerroo hidhamaa jiru qeerroo ajjeefamaa jiru gara bootitti dabaltaniitiin hidhachiiftanii hidhannoo isaanii humna isaanii jabeessitanii akka gootonni keenya kan qilintoo keessatti aarsaa nuuf jecha kafalaa jirullee akka achi keessaa gadi nuu ba'u biyyattii san burjaajessuu qabdanii
ما cadhibnee teenna dhiiroo haa caaluu dhabne jawaariin illee dhabuu deemaa jirraa bar oromoo adha boru iftaan osoo jennu jawaariin illee dhabuu deemaa jirtan oromoo dhugaa rabbi gaafa inni du'e booya imimma ija sooqiddaan dhiqadha ashaboon dhiqadhaati koottaatuma booya silaa rabbi warra boo'ichaa isin godhe isin oromoo warra boo'ichaa rabbi isin kalaqe isin sila bar haa caaluu hundeessaa waggaa tokko haga boonne kan tokko taane karaa hidhannootittis yoo ta'e tokko taane karaa hundaanuu usuu tokko taane gumaa haa caaluu hundeessaa baasuu dandeenya nu dhiiroo gumaa haa caaluu hundeessaa baamne seenaa isaati waxabajjii 29 kabajitu nurra ture bar kana teera haa caaluu hundeessaa hojjisiifattanii shaamaa ibsitanii haa caaluu hundeessaa yaadattan gumaa caaluu hundeessaa baaftaniimu madaa haadha manaa isaa qabbaneessitaniimu imimmaan haadha abbaa isaa irraa haxxaniimu imimmaan ammoo haadha manaa isaa irraa haxxan gumaa isaa baaftanii an ummata kiyyaaf qaaliidha isiniin jedhee bar adha isin dungoo irratti dhiichisaa jirtanii bar sirba haa caaluu qofaan dhiichisaa jirtanii malee gumaa haa caaluu baaftanii usuu dhiichiftanii baay'ee tokko maqaas qabdan dhugaa rabbi baay'inni keessanillee yoo san isinirraa deema jechuudha gumaa haa caaluu sun baamne waggaa haa caaluu irratti dhiichisaa jirtan isin sirba isaatiin dhiichisaa jirtan itti dabalachuu deemaa jirtan gootota Qiliinxoo keessa jirullee gaafa isaan du'ani seenaa rimmin nyaatu akkuma haaceen jedhe dhugaadha seenaa rimmin nyaatu garuu jawaar seenaa hojjate haaceen seenaa hojjate jawaar seenaa hojjate jedhaati baqqeen seenaa hojjate jedha gaafa isaan wareegaman qofaa koottaa booyaa fi jiraa keessanii jabaa keessa uduu inni jiru jabeeffachuu isinirra hin jiraatu silaa isin oromoon eeggachuun isinirra hin jiraatu silaa gaafa du'e malee akka hin galle beektanii ka akka inni hin galle beektaniif gaafa inni du'e iyyitaniif maa gaafa inni jiru hin baafattanii hin eeggattanii warri an oromoodha jettanii an oromoo bakka bu'a jettanii hayyoota oromoo yeroo baay'ee isin qeeqa yeroo baay'ee qeenneen isin qeequ jibba isinirraa qabaadhee miti dhimma dhuunfaa isinirraa qabaadhee miti dhimma oromummaati kan walitti nu fidee wal nu qeechisiisu jechuudha oromummaadhaaf isin qeeqa eega oromoodhaaf hojjadha jettanii as baatanii dubbattanii isin qeequ mirga kooti garuu maaliidhaaf jawaar oolmaan jawaar isinii oole kanaa miti oolmaan haa caaluun isinii oole oromoo kanaa miti haa caaluu ammoo sila haa caaluun du'ee torbee tokko gumaa haa caaluu baasutu isinirra jiraata ture barri adda ammoo jechuudha gumaa isaa baasuutii miti kan Qiliinxoo keessa jiru baasuu dadhabdanii taa'aa jirtan oromoo furmaanni jiru furmaanni isin baasu akka wallaalumsa kootti daandii karaa sirriitiin qabsaanii bilisa ba'uun hafee jira isinii danda'ama ta'u tokko taatan ta'u woboon adha bosona keessa jira hidhadha qeerroo hidhachiisa woboo humna isaa jabeessa qeerroo hidhamaa jiru bosonatti akka deemu godha qeerroo ganda keessanii hunda isaanii haa bosona seenanii falmatanii lolanii maa ta'anii maaf du'an maaf ta'anii maa aarsaa wareega kafalan sila kana gatii ta'eefi hayyoota keenya abiyyitu nuu baasa jettanii hayyoota keenya lubbuu isaanii baasisisuu deemaa jirtan oromoo maal jette jedhaa qabadhaa intalattiin waslaaxaan qal'oontu maaluma jette jedhaatiiti boru taana laala wallaahi hayyoota keenya lubbuu isaanii baasisiisaa jiran warri oromoo bakka buuna jedhanii asirraa dubbatan hayyoota oromooti jedhanii asbaanii dubbatan kun hayyoota keenya lubbuu isaanii baasi achi keessa aarsaa goosisuu deemaa jiran gaafa isaan du'anii booya maa gaafa waggaanaa cee kabajamu dhukaasni Qiliinxoodhaa ka'e jettanii akkanatti hargufamtanii uduu baaftanii qalbiin teessan Qiliinxootti isin rakkatti hoju ala wa alaikum salaam
alhamdulillah jira alhamdulillah maalesh live irran jira yeroo biraan haa dawwalta intala jawweetiin jira okay gaafa sanii hamma haacaa tuksiin ammoo qilinxoo biratti ammoo dhukaasatu ka'e jettanii dhukaasa kaastanii falmattanii hin baafattanii maa diinaa bar diina harka akka gootonni kun jiran hin beektanii isin maa yeroo hunda qalbii keenya nu harguftan maa yeroo hunda qalbii keenya raastan muraad bulookii godheera itti dhiisi bulookii godheera hin deebisinii fi dhiisi taak hin deebisinii bulook godhee jira waan isa argaan jirre siyaas jala dhufee gagamaa cita mataan isaatu an bulook godhee jira bira kutti giifti ko hamma achitti qalbii nu rarraate ofiin jennu kana qalbii dhumateen tana rarraamnee tokko taanee falmannee hayyoota kana maaf hin baafanne murtee tokko takka gara wobootti dabalamaa oromoo woboo qarqaara oromoo qawwee malee kan baasu hin jiru jettaniitiin ammoo murtee tokko nuuf hin kennine takkaadha kama sanuu karatti gura godhaatiiti hayyoota kana achi keessaa baafadha oromoo qeerroon biyya keessaa kan jawaar jaalattan kan hayyoota kana jaalattan kan garbummaa jalaa ba'uu barbaaddan gadi baafalmadhaa jettanii murtee tokko hin dabarsine maalumarra jirtan warri biyya alaa jirtan kun dhiiroo ana naagaluu dide warri an hayyuu oromoodha jettanii hoomaadhuma wanni ataataniitiin kinniisaa taataniituma yaa'uu malee wanta isin irra geettanii hojiidhaan argisiisaataniin jiru Tigireen bar miiliyoonni wallahi billahi yeroo shabakaan na cinqeeru yeroo cinqamee jiru kana keessa natti dawwalte sagaxee hullaa qofa bulookii hudduu keetii isin takataka zorna jalaa jedha narratti hin dawwadina maal isin janajjana garbummaa jalaa abbaa isaanii na janajjantaniitiin natti dhalchitaniitiin garbummaa ilma koo dhalchisuudhaan duratti garbummaa jalaa abbaa isaa sagaxee qofa naafin galle warri keessattuu biyya alaa biyya daasporaa ofiin jirtanii waan isin hojjetaa jirtan naan galle Tigiraa miiliyoonni 5 bar halkanii guyyaa taljii keessa ciifte oromoodhaa bar kam jaarraa waggaa 150 ka garboome oromoodha malee Tigiree miti bari Tigireenadha ji'a 7 keessatti falmattee akka mootummaan addunyaa isii hubatu halkanii guyyaa barraasaa keessa taljii keessa bultee falmattee dhiibbaan biyya alaati mootummootiin gamtooman gurraaf qalbiitti deebisaniitiin jara adda bira dhaabatanii bari mooraalii isaanii ol kaasanii jarri akka abiyyi gad deebifteetiin biyya isaanii ammoo kabachiiftu ka goosise bar ummata biyya alaa jiru malee bar mootummaa biyya alaa jiru miti mootummaa gamtoomee miti bar Oromoon Tigiree dura hiriira bahuu jalqabe bara hundaa hiriiruma mee ufittis qaanfadhaa waan tokko hojiidhaan nutti argisiisaa dhiiroo bargarii garaa quufee jaartii isaa waliin ciisee gangalatee garaa quufee fedhi isaa guuttatee ka'ee gadi baa malee saba isaatti dhimmamee garaa isaa hidhatee ka gadi ba'ee falmate hin jiruuyyuu wallaahi biyya keessatti warri biyya faranjii kun nu quubsitan nu jibbisiiftan sabab quuqamna jettanii miidiyaarra as baatanii dubbattan wanti isin hojiidhaan nu agarsiiftan hin jiru bar miiliyoona 40 miiliyoona 50 miiliyoonatu nama 100 Minisootaa keessa jira jettan nama 100 geettan isin sagaxe waa takka wanti isin fidaa jirtan hin jiru amma eegaa ka akkuma gaafa haaceen du'e gadi baatanii boo'uudhaaf qophaa'aa gaafa Jawaar du'e waggaa guute ammoo waggaa isaa kabajuudhaaf shaamaa qabsiifadhaa yaa keessan hojiin kana teeraa Jawaariiti way Oromoo uduu isinumarroo dhaladhuu baadhe gootota akkana qilinxoo ka'ee Oromoodha ofiin jechuun kan kootu sheemiidha wallahi anaaf qaanyeedha bar isinii Jawaar hidhamuu naa caaluun du'uun isinii ammoo mirga dhufee bar isinii ta'e maaliif nuu ta'ee yoo jettanii waan bargarii garaa guuttattaniin argattan warroonni biyya Arabaa keessa kaddaamotiin akka kootii ummaan lillee kan biyya Arabaa keessa jirtanii duuni haa caaluutiif hidhamuun Jawaar isinii ta'e maaliif yoo jettan kana teeraa takkitti tana nu ammoo jaalala haa caaluu qabnuuf jaalala Jawaarii qabnuuf bitanna
mallaqa keenya aarsaa goonee baamnee bitanna. Garuu isini kana teera takkitti birri 50 birri 60 yookiin doolaara meeqatti gurgurata. Kana teera jawaariitiin daldalata. Jireenya keessan fooyyeffata. Kana teera Haacaaluutiin daldalata. Jireenya keessan fooyyeffatutti jirtan malee sabaaf qabsaa'utti hin jirtaniyyuu. Kana teera Haacaaluutiin miiliyoona meeqa baaftaniitiin kana teera Haacaaluu miiliyoona meeqa hojjisiiftanii suuraa Haacaaluutiin baaftanii miiliyoona meeqa gurgurataa jirtanii. Sumuunii takkitti ammoo daa'ima Haacaaluutii dabarsitanii kennitaniittanii. Natti maa isa kana. Kana teera takkitti kana teera meeqa baaftaniitiin kana ammoo namatti gurgurattan. Kana irraa ammoo maatii Haacaaluutii daa'ima Haacaaluutii. Daa'imman Haacaaluutii birriidhuma 100 takka ergitanii jirtanii fi natti maame warri kana teera Haacaaluu uffattanii suuraan keessan gootummaan keessan qawween keessan bilisummaan keessan gaafa goonni du'e suuraa isaa hojjisiifadha. Gaafa goonni hidhame suuraa isaa hojjisiifadha. Isinii mirga dhufee gabaa teessan daldaladha. Ilmaan gabaa ilmaan gara'a. Chaansin keessan isa kana. Dogongorteeta jetti. Dogongora kamaaliiti. Kana teera Haacaaluutiin daldalattan uffattan jaalala miti. Jaalala Haacaaluu suu qabattanii kana teera san maqaa eega suuraa Haacaaluutiin baaftanii isaan qarqaaruu qabdani. Gimmaasha ofiitti fayyadamtanii yuu gimmaasha ammoo isaan qarqaaruu qabdani ilma isaatiin ilmoolee isaatiin. Ishi maatiin Jawaar Mahammadii doolaara Ameerikaa irraa gaditti jiga seetanii moo birritu lafaa olitti burqa seetanii. Jawaar Oromoo fidhame Haacaaluun Oromoof du'e. Kana teera Jawaariitiin meeqatu daldalataa jira meeqa kana teera Jawaar meeqa hojjisiiftanii baatanii namni tokko jireenya Itoophiyaa dhageeffadha. Jireenya Itoophiyaa kan ashaboon birri 100 ashaboon kiiloon tokko birri 100 galuu deemaa jiru kana kana guyyaa kana si'a meeqa qilinxootti deeban maatiin Jawaar maatiin Hamzaa maatiin Baqqalaa guyyaa kana si'a meeqa qilinxootti deebannaa hima. Makiinaadhaan tiraanspoortii godhaati. Hayyoota kana dhaqaa dubbisaa jettanii kana teera waan kana teera kan itti gurguratanii irraa birri 10 birri 100 ergitanii jirtanii fi qabsoon keessan kana hamma isaan du'anii isin dhageeffadha. Ani hin bitanne malee gurgurre. Kabitati xaaxaan qabu bar. Kabitati jaalala isaaniitiif bitata Jamaal kenna dhageeffadhu obboleessa koo qaali. Kabitati jaalala isaaniitiif bitata. Garuu ammoo dhageeffadha. Ka gurguru hoo maaliifi ufii isaatiillee eettuu fayyadamee ufii maatii kanallee maaf hin fayyannedha. Yookaan mallaqa jara kanaa baasee akka gumaa jara kana akka Jawaar hidhaa baasu yoo jaraanis hin gargaarre akka jara hidhaa baasu maaf hin goone akka gumaa Haacaaluu baasu maaf hin goone mallaqa kana walis sassaabdanii wallaahi billaahi nan kakadha. Kan biyyoota addunyaa Oromoon biyyoota addunyaa kanarra jirtu suuraa Jawaariitiif suuraa Haacaaluutiif hojjisiifattan. Biliyeena oli malee malleen isa utuu Itoophiyaa deebamee shallagame herregame biliyeena oli malee biliyeena gadiitti hin gurgurattan isin. Urga Haaceen du'e Jawaar hidhame kana teera jaraa ka baafattanii nutti gurgurtan kan birri nu isinitti kenninu kun kana teera ayinataan fiddanii nu qalbii isaanii qalbiin kenna onnee kenna keessa gatii jiraniif hin bitanna nu dirqama bitanna waan jaalannu bitanna. Garuu isin takka mallaqa kana walitti qabdanii yoo maatiidhaan illee gargaarre Jawaar akka qilinxoo keessaa baasu maaf irratti hin hojjanne gumaa Haacaaluu akka baafamu maaf irratti hin dalanne. Faayidaan qabdan ummataaf jalannaa ummataaf qabsoomna jettanii malee hundi keessan Oromoo warra garaadhaaf qabsaa'u bichaan mee warra haqaaf qabsaa'u warra saba isaa dabarsee saba isaatiif dabarsee of kennu mee Tigiree fakkeenya godhadhaa. Jawaar Mahammad fakkeenya godhadhaa mee kan saba isaatiif dabarsee qilinxoo keessa jiru. Haacaaluu hundeessaa fudhadhaa kan saba isaatiif dabarsee of kenne. Tigiree fakkeenya godhadhaa. Yeroo duraa walaaktaanii torban tokko makkana hiriira walirraan cinne itti gootee Abiyyitti shidditee mudditee hooggantoota isaa baafatte. Karaa dhakaa irratti karaa xopxop godhee ka'ee kennan gala. Hooggansa tokko hin qabu. Nama isa hoogganu hin qabu.
nama isa bira dhaabatu hin qabu. Qeerroon kun irbaata rasaasaa, qeerroon kun ammoo irbaata qilinxoo ta'ee hidhaa qilinxoo ta'ee ta'a. Adda Tigireen miidiyaan Oromoo Tigireedhaa dhiichisa. Tigiree asiin baate, Dabirotsoon asiin baye, Geetaachoon asiin baye, Abiyyi asiin baye usuu jettanii gumaa goota keessanii dagattanii waggaan naanna'ee isinitti dhufee shaamaa guurattanii waggaa kabajuuf baatan. Jawaar qilinxoo keessa ta'a. Sabni xiqqaan bilisoomee garuu Tigiraay Oromoo walitti fiduu miti. Dubartiin jaraa akkami saba isaanii bilisoomsite durallee dubartiin isaanii bilginnaa daladdee saba isaanii bilisoomsite dubartiin Tigiraay. Addas illee ammoo qabsoo tooftaa qabsootti beekaniifi ummata isaanii kan dabarsee bosona seenee saba isaaniitiif qabsaa waliin dhumatanii aarsaa kafalanii bilisummaa argatan. Kiiloo sinii seenanii boru daawun wayyaanee jedha. Daawun wayyaanee jedha. Daawun wayyaanee gammadatti sinii baase. Daawun eessatu sinii baase. Daawun naaftanyaa. Daawun Abiyyi. Daawun ammoo wayyaanee. Wayyaanee si'a lamatti deebuu deemtan. Maaf ta'ee jarraan keessan kun tokkummaa dhabuudha. Warra garaatti guuta baay'ate malee warri haqaan baay'anne. Maal akka jedhuun beekuun keessi koo na gubate. Wallaahi billaahi. Sila kana gatii ta'ee Oromoo dhaggeeffadhaa. Injoo isinii dandamaa ta'e tokko ta'a falmadhaa yoo ta'e kenna qilinxoo keessaa nu baasa. Billaa aleek. خلاص مش راضي مو مشكلة. Murtee tokko murteeffadhaa deema. Dogongor. Jawaar dogongorteerta. Jawaar ammallee kiiloo 4 jira. Kaayinaa 4 jira. Aroogitu. Uummata mataan isaa qulfii. Kiiloo 4 akka ajaa'ibaa teessoo tolchitanii fi kiiloo 4 keettanii tan dhugaadha. Qilinxoo isiniif jedhee qabsaa'ee adda qilinxoo kiiloo 4 bareeda. Kiiloo 4 bareedaa nu keettanii jirtan. Kiiloo 4 jira Jawaar. 4 rabbi sin bulchin. Ana wanti haasawus na harkaa bar yaani tokko yoo nama baay'atee sitti bazza'ee jedhi waan dubbattu si harkaa fixa. Wanti ati dubbattu si harkaa bada dhugaa rabbii dubbattuudhaaf. Haalli Oromoon irra jiru kun
dhugaa rabbii ana harkaa badee jira. Miidiyaan Oromoo dhufee bar miidiyaa OMN irratti dubeettanii waa'ee ammotii pellefi kaasuun qabdanii. Kawaraan name dagatu, kawaraane dagatu, kawaraan name abadan inuman daganne. Si'a 30 meeqa irraa buusaa turte pellefi saatalaayitii irraa miidiyaa OMN saa 24 pellefa siin baate gantaa isiitti eessan baate hajaa isin qabnu diina keenya macheen biyoon addas borus diina keenya garuu ammoo isinitti immoo miidiyaadhuma Tigiraayi miidiyaadhuma wayyaanee miidiyaadhuma Tigiraayi tokkicha waa'ee Oromoo gabaasee natti himaa yoo argitan ani garuu jala deemee sirriitti hordofaa. Miidiyaadhuma Tigiraayi tokkicha waa'ee Oromoo gabaasu wallaahi gurri koo nan dhageenya rakkoo Oromoo dubbatu. Hin argine joon. Keenya garuu sa'aatii 24 ajandaa goota isaa kana waliin maratee cufatee achi kaa'ee Dabretsoon Geetaachoo Raddaa akkas godhe akkana godhe. Rakkoo Oromoo dubbatamee dhumataa dhiiroo. Bar Oromiyaa keessa rakkoo dhuma Oromiyaa keessa jiru gabaasanii fixanii hin dandeettanii bar karakkoo Tigiraayi gabaastan. Abukaatoo isin bitatanii. Hayyuu Oromoo illee ka waa'ee Oromoo dubbata jedhanii. Waa'ee Tigiraayi baatee dhufa. Waa'ee Tigiraayi nutti haasaa. Oromoon bar jabaa keessa lafa gaddeebiftanii jabaan isin hadha tuffatanii lafa gaddeebiftan kun diinaa warqiidha bar. Diinni udu jabaa akkana arganne jedhee isaan hawwaa bar. Booyaa isin. Oromoodhuma kanatti heerumanii dhaluu irra dhala malee hafuu wayyaa jendoo. Heerumina shamarran Oromoo dhiira Oromooti. Inuma heerumina boollaa seentu isaan shamar dhiirummaa Oromootuun qawwee hidhattuu hin beenne tan qabattoo malee surree malee qawwee hidhattuu hin beenne dhiiruma tokkummaan qabne garaadhaan fiiddu malee dhiiruma Oromoo kanatti heerumtanii garbummaan dhaalinaan doom sirma heeruma malee hafa. Dhala keessanis garbummaa dhaalchiftan. Haati tokko yoo heerumtee dhalte dhala isirra saasaan afoo isiiti ajjeesan. Garaan isii eessa tarsa'eetiin gubatti. Wallahi billah yoo heerumemu dhiira ka fedhe maafa waan fedhe maaf hin ta'e dhiira hidhannoo qabutti heeruma malee dhiira surree hidhatee deemutti hin heerumu konkaa kolkolee qofaadha dhiirri hidhannu ila guddaa Oromootiif xiqqaa Oromoolee konkaa bukkee qofaadha fayyaan qabdani surree fi dhiirummaa waa'ee dhiirummaa ofirraa rarraafattanii qabdan malee waa'ee ammoo hidhannootiif hidhattanii saba keessan bilisoomsu takka dhalchu fuuta hin dhalchita. Atis garbummaadhuma simataa deemta dhalli keellee garbummaadhuma simataa si afoo fuudhaniitiin ilmoo kan kee haadha manaa kan kee si jalaa baasanii si afoo gudeeda waraan ilmoo kan kee si afoo haadhaaf intala wal bira ciibsee gudeeda tish kana arguu irra wallahi heeruma malee hafuu dulloomee hafuu naa wayyabboo tis maali gubannee dhiiroo si waliin hay dhiiroo maali yeruma hundamoo inuma fuutan inuma dhalchitan dhaloonni keessan garbummaadhuma dhaalaa deema dhaloonni keessan garuu dhaggeeffadha Jawaar Mohammad hayyoota Qilinxoo keessa jiru kaddu endeebu garuu nu gubataatu mateenna kana beeka kon kasa gate deemna jala bay tortoraa ilma haadha jala dhufe huddeella bayna jala kolkole qoraafa maati baangaayii dhaqe ko irra koriyaa bika yaabama sagadhoota warra mataa qulfii warra dhalchuu malee dhalli koo akka garbummaan dhaalle hin falmadha hidhachiise takka hidhachiisu dadhabuu hidhadhuu dadhabuu hidhachiisa jedhee hiyyaanne ittuma dhalchu dhalli isaa boru gadi bayee tis warra sagaxee intala abbaa bira gudeedanii haadha manaa jalaa baasanii gudeedan hin jirtanii Oromoon qaaxxanii isin hin jirra jettanii dubbattanii isin Oromoon dhalchu fuudhaaf fiiddu dhalchuuf fiiddu salamiyaati huddeellaa deemna jalaa baye hudduu keeti bulookii fi haadha rawu kolkole
akka namaati hidhachiisa woboon bosona keessa jira woboo hidhachiisa abbo dhala keessan qofa garbummaa dhaalchisaan deeminaati hanga yoomiiti nu garbummaa dhuma wal dhaalchisuun dhalla garbummaa wal dhaalchisuun